Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo warroonni biyyaalaas biyya keessas kan jirtan marti keessan akkam nagaa lamannis aanamni fayyaadha wajjin fayyaan wanti martuu akkam nagaa isin jedha nabira nagaa alhamdulillah isin birallee nagaa akka ta'e abdiin qaba. Itti aansuun immootu warroonni chaanala kana faaraa taatan anzamzamin jedhama subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'uu dandeettanii warroonni armaan dura mootu subscribe gochuudhaan video kiyya share naa godhaa jirtan akkasumas yaada keessan illee naaf qoodaa jirtan hedduu takka galatoomaa isinin jedha ammallee hirmaannaan keessan akkuma jaabatetti itti fufuu qaba wal bira dhaabbachuu kan wal guddisuu qabnu jechuudha akkuma baay'ina keenyaatti kanaaf akkuma videoon kun isin bira ga'een immoo ilaalaa walii qoodaa akkasumas subscribe gochuun dagatiin akkasumas isinin jedha warroonni haarawaa ta'an jechuu kiyya egaa kaa hadhaan tanas video tokko qabadhee dhufeetiin jira. Waan fi kiyya irraa fayyadame isinillee maaliif isin qoonne taariitii namoota baay'eetu beekuu danda'a viidiyoo yeroo hojjedhu namoonni waan kana beekan akkuma jiran namoonni hin beeknes yookaan immoo hubannaa kana hin qabnes jiraatu mala kanaaf ankoo fi kiyya fayyadame wanta itti gammade tokko jechuudha kan isin gadhiisu kanaafuu har'aan tanas akkasuma waan fi kiyya fayyadame argee egaa waan kana namni martuu ni beekaa taariitii namni hin beekne jiraata akka irraa fayyadamuuf video hedduu gabaabduu taate takkaadha video kana jalqabaa kaastanii hanga dhumaa ilaaluudhaan maatii kiyya ta'a isinin jedha warroonni koomentii keessan immoo like gochuun dagatinaa maaliifi harkuma koomentii barreessantu like illee ta'uu danda'a waan ta'eef achuma like godhaa video jalqabaa kaasaa hanga dhumaa ilaala maaliifi anaafis isiniifis jechuudha hubattanii yaada keessan akkana keessan barbaada kanaaf isinis yaada kaa'uudhaaf video jalqabaa hanga dhumaa ilaaluudhaan wanta videoon sun ergaa videoon sun dabarsu laaltanii yaada guutuu akka barreessitaniif isin gargaara jechuudha. Anaaf immoo egaa ni beektanii walumaa hanga walitti deemnaa turtiin keessan na waliin haa ta'u hanga dhumatti na waliin tura. Egaa video kan hojjetuuf wanti nu barbaachisu akkuma isinitti mul'atu kana baaziliinidha kuni isa kana osoo fayyadamtanii isa oriijinaalaa kana jechuudha. Bareeda maaliifi baaziliinii gosa hedduutu jira. Inni kuni puur kan ta'e kana osoo fayyadamtanii isa oriijinaal ta'e kana jechuudha. Diqqoon guddaanis ni jira waan ta'eef isitti osoo fayyadamtanii irra bareedaadha. Isin akka isinitti tolatti garuu inni kun bareeda jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana fakkeenyaaf inni kunillee baaziliiniima garuu garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf isa oriijinaalaa kanaan puur kan ta'e kana fayyadamaadha akka duraa saniin akkuma isinitti mul'atu kana mul'ata jedheetiin yaada. Kanaaf baaziliinii keenya ni qopheeffannaa inni lammaffaa loomiidha. Wantoota lamaan kana fayyadamneetiin kan hojjennu inni sadaffaa yoo qabaattan dibata kanallee itti dabala extra virginii kana jechuudha. Isa kana namni hin beekne ni jira. Isa itti dabaltanii garuu dirqama miti isa yoo hin qabaanne ta'e loomii fi baaziliinii gahaadha jechuudha. Egaa baaziliinii akkuma dura ibsuuf yaaletti faayidaalee garaagaraa qaba isinis ni beektanii baaziliinii fi loomii qofa osoo fayyadamtan bareeda jechuudha. Kanaaf haala kanaan goonee baaziliinii keenya ni qopheeffannaa bal'aanaan diqqoodha garuu gahaadha jechuudha. Egaa kanatti qopheeffanneen booda waan amma qopheessitan kan hanga barbaadan tursiisuu hin dandeessan. Maaliif yoo jettan baaziliinii yoo bittan mana keessan keessatti hanga barbaadan tursiistanii fayyadamtan miti. Kanaaf wanti itti galan jiru jechuudha. Dibannillee sanuma loomii tariitii loomii kana warroonni alaarjii qabdan kan loomii yoo itti godhuu baattanis rakkoo hin qabu. Maaliif fuula keenyaafis yoo fayyadamne wanta amma hojjetaa jirru kun hedduu bareedaadha luka qofaafi miti. Harkaafis fuulaafis hedduu takka bareedaadha jechuudha. Tariitii fuula keenya dibannee kan bullu yoo ta'e alaarjii yoo qabaattan warroonni fuula keessanitti dibattanii yoo bultan alaarjii yoo qabaattan isinitti mijatuu dhiisuu danda'a yookaan alaarjii keessan isinitti kaasa. Kanaaf malee wanta sadiinifuu ni ta'a jechuudha. Harkaafis fuulaafis lukaafis. Eegas booda loomii kana haala kanaan itti cuunfannaa cuunfaa isaa. Yoo barbaadan walakkaa yoo barbaadan tokko akkuma baay'ina qopheeffataniitiin jechuudha. Isa kanallee sirriitti cuunfa bishaan isaa yookaan dhama isaa kana haala kanaan waan baay'ee bareedaa tokko wanta kana qopheessitanii waan qadada qabutti naqatuudhaan hanga barbaadan tursiisuu dandeettanii akkasumas immoo dibata kanallee kurreem isaa kanaan tokko itti godha. Akkuma isinitti mul'atu kana
Garuu yeroo fayyadamtan harka keessanis ta'ee luka keessan akkasumas fuula keessan qulqulluu irratti dibatuu qabdan jechuudha. Haala kanaan gootanii sirriitti waliin gahuu qabdanii. Luka keessan warroonni lutti keessan isin babbaqaqu luka qofa osoo hin taane eegas kun fuula keenyaaf illee fayyadamne uummata karakkoon qabu baaziliinii marti keessan hundi beektanii kan beekame loomii kana yoo sodaattan malee jechuudha. Loomii waan tokko itti cuunfeefanii isin liqqeessanii itti godhuudhaan fayyadamuu dandeessanii dhiifama. Haala kanaan gootanii sirriitti cuunfuudha qabdanii. Haala kanaan gootanii sirriitti waliin gahuu qabdanii. Hedduu tokko wal fudhata. Baaziliiniin garaagarummaa isaa argitanii jedheetiin yaada. Baaziliiniin egaa baay'eetu jira. Kun nama rakkisaa dafee waliin fudhatu. Kun akka ajaa'ibatti wal fudhateera jechuudha. Dibata wajjinis loomii wajjinis. Akkana godhuudhaan meeshaa qadaada qabutti naqadhaatiin lutti keessan. Kanaaf luka keessaniif luka qofa osoo hin taane harka keessaniif illee fayyadamuu dandeessanii. Yoo harki keessan isin goguun isin rakkisee bubbee garagaraa yeroo meeshaa yeroo baay'ee waan hojjannuuf egaa harki keenya bishaan illee yoo baa'atee harka nama daalacheessa waan akkasiisaniif furmaata guddaadha kuni. Kanaaf homaa wanti isin gootan hin jiru jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana akkanatti waan qadaada qabutti naqattanii galgala egaa gizee raftan luka keessan dhiqatuudhaan luka keessan irratti dibattaniituma feestaala yookaan kaalsiyoo godhatanii bultanii egaa ganama ofirraa dhiquu qabdanii jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana jira. Kunu kana fakkaata. Umara takka rakkoon qabu jechuudha. Fuula keessan illee fayyadamtan harka keessan fayyadamtan rakkoota kan qabu. Kanaafuu dibattaniitiin feestaala godhatanii bultanii eegas kaalsii godhachuudhaan bultanii ganama ofirraa dhiqxanii hedduu takka bareedaadha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Kana fakkaata. Isa kana yoo keettan hanga barbaadan ni ture jechuudha. Maaliif baaziliiniidha? Zayita kana jechuudha. Itti aanseen sadaffaa loomiidha jechuudha. Kanaaf uummata akka rakkoon qabu haga sa'aatii barbaadanii fi guyyaa barbaadan torbaan barbaadan taanaan hanga barbaadan isiniif ture jechuudha. Kanaafuu uummata akka wanti isin yaaddeessu hin jiru. Haala kanaan gootanii haga barbaadan keettanii irra fayyadamuu dandeessanii. Waan baay'ee namatti toluudha. Yaada keessan koomentii gochuun dagatina. Yaada qofa osoo hin taane qeeqa keessanillee koomentii kaa'uun dagatina jechuudha. Kana dhiqaa keessa kan jiru kanas irraa fayyadamuu qabdan gadi hin jissinaadha. Baay'eedha jechuudha. As keessa godha yeroo tokkoof hin ta'a. Kana gootanii yoo barbaadan loomii kana isaan akkanatti irra godhuudhaan luka keessan irratti tareeti harka keessan irratti ta'uu ni mala. Waan barbaadan waan fayyadamtan irratti haala kanaan sirriitti riddanii waliin gahuudhaan eegas booda feestaala ofitti godhuu dandeessanii jechuudha. Hedduu bareedaa. Loomillee gahee mataa ofii qaba waan ta'eef haala kanaan gootanii irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Viidiyoon kanarraa kanumaan xumurameetiin jira. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasittuu fayyaanaa ta'a. Akkuma viidiyoon kun isin bira gaheen laalaa olii qoodaa akkasumas subscribe gochuun dagatinaadha. Kunu wal guddisuun aadaa keenya haa ta'u isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasittuu fayyaanaa ta'a. Chaaw hedduu isin kabaja isin jaaladha. Horaa bulaa. Bye.